Nagaaniif araarri jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka gola jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Akkam ooltan nagaa keessanii jirra. Waaqatti haa tolu. Nagaan ana bira jiru isin birallee akka jiru abdiin qaba. Nagaa koottaansuudhaan egaa akkuma beekamtu maakii Oroon beektu hundi keessanuu rasaasa Oromoo sanii. Innaa maakii Oroonii intaloo Habashaa wajjiniinii jechuun intaloo Liyaa faamilii fi Jirraa faamiliidha. Jirraa faamiliin maakiidha. Liyaa faamiliin intaloo san ishii wajjin taphattu sana jechuudha. Saniifuu hundi keessanuu warri deeggartoota Liyaa faamilii taatan Liyaa biraa akka hin hafne, warri immoo deeggartootaa fi jaallattoota Jirraa faamilii yookiin maakii Oroo taatan inni leenca qabu leenca fudhatee inni taaptaabii danda'u taaptaabiidhaan inni immoo sheer gochuu kooppii liinkii gochuu danda'u waan qabduun inni abaaboo qabu abaaboo takka illee hin tuffatinaa garuu hundi keessanuu achumatti argama. Kan maatii Jirraa deeggartoota Jirraa faamilii kan taatan deeggartoota intaloo sanaas kan taatan hundi keessanuu akka waan qabdan fudhattanii gara mana ijoollee kanaa deemtanuu kabajaan isin gaafanna. Egaan akkuma beekamu taphni kun tapha qoosaa miti. Tapha akka waancaa addunyaatti ilaalamaa jirudha fi itti qophaa'amaa jirudha. Liyaa faamiliidhaa fi namni kophaatti miiliyoona tokko qopheesseef jira waan jedhamutu odeeffamaa jira. Garuu Jirraa faamilii sin abdigaa kana jedhee yaadu yoo akka carraa mo'amtes namni silumaa gaafa waa lamaaf murteeffateetti seenamti yoo mo'amtes yoo mo'attes egaa waanuma jirudha siniin jechuun barbaada. Garuu mo'amnaanii jarri sun hin beektu sinitti himuu hin barbaadu. Kanaafiyyuu hundi keessanuu akka irraa hin hafne Jirraa faamilii fi Liyaa faamilii irraa hundi keessanuu akka hin hafne siniin jechuu barbaada. Maatiin Liyaas, maatiin Maakiis, maatiin Jirraa faamilii hundi keessanuu jechuudha waan dandeessanuun leencas godhadhaatii waan kamiinuu qabadhaatii bira deemaa siniin jechuun jaalladha. Galatoomaa ulfaadha.
Where you go? Hmm? Jonah. Hmm? Where are you go? In your heart. I'm going to your heart. And that Doctor? you want pirata? Karata? Yeah. You have 10 dirham. 12 dirham. No. No need. No need.
ለርሽ አላወቅም። በመጨረሻ ላይ ልብሴን ስቀይር ተነሳሽ ትኬታችንን ማለት ጀመርኩ። እኔ እኮ ነኝ ትኬት የቆረጥኩት። አመሰግናለሁ። ምን ልቅጣ? አትሳደብ እንጂ ዩዘር ቀውጥ ከስበንተ ብሎክ ትደረጋለህ። ምን ልቅጣላችሁ? ዳይ ወደ ዳስ አቤት 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 እግዚአብሔርን ወንድ ነው ይሄ። ጎበዝ ጎበዝ። ፎሎ አድርጌያለሁ። ሻወር ይውሰድ እንዲነቃቃ ተኝቷል እንዴ? ዳይ ወደ ዳስ ዛሬ የሆነ ልጅ ጌት ጽዮን ኪሮስ የሚባል 2 አባስ ጭስ ነው